Ashamaa harka fuunee jirtu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Appatu. Viidiyoo irraa keessatti immoo akkaataa gordaakii itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. Egaa gordaak meeshaalee suphaa moobaayilaatiif itti fayyadamnu keessaa isa tokkodha. Akkamitti akka itti fayyadamnuu fi faayidaalee inni qabu kan isinitti agarsiisu ta'a. Kutaa darbe keessatti akkaataa digital DC power supply itti fayyadamnu isinitti agarsiisee ture. Viidiyoo irraa keessatti immoo gordaakii akkamitti akka itti fayyadamnuu fi faayidaalee inni qabu kan isinitti agarsiisu ta'a. Hanga xumuraan hordofaa. Warroonni chaanaala kana haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga xumuraan hordofaa. Egaa akkuma jalqaba irratti isiniif kaasee gordaak meeshaalee suphaa moobaayilaatiif itti gargaaramnu keessaa isa tokkodha. Suphaa moobaayilaa yeroo hojjennu kan nu barbaachisu keessaa isa tokkodha. Egaa gordaak kan nu fayyadu suphaa moobaayilaa yeroo hojjennu moobaayilii bishaan seenee dhufe tokko bishaan san keessaa gogogsuudhaaf kan nu fayyadu ta'a. Lammaffaa immoo kan nu fayyadu meeshaalee boordii moobaayilaatii irratti argaman jijjiiruudhaaf gordaak fayyadamna jechuudha. Kan akka IC, kapaasitar, piinii chaarjii ta'u gordaakii fayyadamneeti jechuudha. Meeshaa kana asirraa kan kaafne meeshaa biroo kan jijjiiruu dandeenyu gordaakii fayyadamuudhaani jechuudha. Faayidaan isaa kana lamaani jechuudha. Yeroo fayyadamnu immoo haala kamiin fayyadamna kan jedhu isinitti agarsiisa. Egaa asirratti akkuma argitan switchii lama ofirraa qaba. Inni guddaan kun kan isa kanaati. Inni kun ho'aa fi qilleensa kan qabatee jirudha jechuudha. Switchiin inni xiqqaan kun immoo kan kaawiyyaati jechuudha. Kan isa kana. Egaa inni kun ho'aa fi qilleensa kan qabudha jechuudha. Ho'iinsi isaa gubbaa kanarratti kan uumamu yoo ta'u, qilleensi immoo keessa kana kan dhufu jechuudha. As keessatti kompireesara qaba. As keessaa tubboo kana keessa dhufuudhaan ho'iinsa asirratti uumamu san qabatee akka bahu kan taasisu jechuudha. Kanaaf bilbila bishaan seenee tokko ho'iinsa as keessaa bahuu fi qilleensa kana fayyadamne bilbila bishaan seenee tokko bishaan san akka keessaa goggogu taasisuu dandeenya jechuudha. Qilleensa fi ho'aa as keessaa bahu kanaan jechuudha. Inni kun immoo kaawiyyaadha. Kaawiyyaa wantoota garaagaraa waan akka spiikaraa, waan akka maayikii, vaayibireet wantoota haada qaban ittiin bayyaduudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni kun kan akka iskiriinii wantoota bayyadamuu qaban wantoota garaagaraa kan ittiin bayyannu jechuudha. Inni kun egaa akkaataan itti fayyadamni isaa akkuma argaa jirtan gara gubbaa kanaa eer kan jedhu qaba. Gara kanaa heetar kan jedhu qaba. Gara gubbaa kanaan qilleensa baasa jechuudha. Humna qilleensaa hir'isuu fi dabaluudha jechuudha. Inni kun tokko lakkoofsa tokkorraa hanga 8 qaba jechuudha. Humna qilleensa isaati jechuudha. Kuni kan hir'isee dabalu akkuma argaa jirtan jechuudha. Tokkorraa hanga 8 qaba. Inni kun kan ture waan ta'eef lakkoofsi isaa asirraa badee malee tokkorraa kaasee hanga 8 qaba. Kun akkuma iskiriin irratti argaa jirtan tokkorraa kaasee hanga 8 jechuudha qilleensi isaa jechuudha. Inni hiitar jedhu kun immoo ho'iinsa isaa kan ittiin daballee hir'isnu jechuudha. Inni kun ho'iinsa isaa dabaluu fi hir'isuu isa kanaani jechuudha. Egaa asii on yeroo goonu asirratti nuuf hassaba jechuudha. Ho'iinsi isaa hanga meeqa akka deemu asirratti nuuf hassaba. Waliigala hanga 500 kan hassabu. Kanatti on goone yoo ilaalle fakkeenyaaf asirraa yeroo isin on gootan akka kanatti hassabuu eegala jechuudha. Akka kanatti hassabuu eegala hanga 500 ni hassaba. Nuti garuu kan fayyadamnu 370 fi hanga 400ti ho'iinsi nuti fayyadamuu qabnu jechuudha. Qilleensi nuti fayyadamuu qabnu immoo qilleensi isaa jechuun isa kana fakkeenyaaf hanga xumuraa haala kaawwatii of duuba deebisnee lakkoofsa hanga meeqa akka fayyadamuu qabu isinitti agarsiisa. Akka kanatti saffisaan lakkaa'aa jechuudha. Kunoo 350 irra ga'ee jira. Waliigala hanga 500 jechuudha kan inni hassabu.
nuti garuu hanga xumuraa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. 500 irratti fayyadamuu hin qabnu. Hanga 370 fi hanga 400 jechuudha kan nuti fayyadamuu qabnu. Kunoo 400 bira darbee jira. Nuti kan fayyadamuu qabnu hanga 370 hanga 400 jechuudha. Yeroo hedduu kan nuti fayyadamnu 370 irratti jechuudha. Akkanatti gara jalaa kana hiitar kan jedhu kanaan ho'iinsa isaa 370 irra kaawwanneeti jechuudha kan fayyadamu. Kan gubbaa kun immoo qilleensa jechuudha. Humna qilleensa isaa hir'isuu fi kan dabalu jechuudha. Qilleensa isaa kana yeroo hedduu kan fayyadamuu qabnu 2.5 fi hanga 3.5 jechuudha. Inni guddaan kan nuti fayyadamuu qabnu. Fakkeenyaaf meeshaaleen asirratti argaman xixiqqaan ni jira, gurguddaan ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf IC kana kaasuu barbaannu qilleensi isaa yoo kan baay'atu ta'e, qilleensi asirraa nuti fayyadamnu yoo kan baay'atu ta'e, wantoota naannaa isaa jiranillee nu harkaa tuqa waan ta'eef qilleensi isaa 2.5 hanga 3.5 irra kenneeti jechuudha kan fayyadamnu. Lammaffaa immoo caafii kanarratti caafiin kun jechuudha jijjiiratiniin jechuudha kan fayyadamu. Wantoota meeshaalee as boordicharra kaasuu barbaannu irratti hundoofne meeshaan amma fakkeenyaaf wantoota xixiqqoo kaasuu yeroo barbaannu caafii kana jijjiiruudhaan jechuudha kan fayyadamnu. Caafii kana jijjiirraa qaba akkuma argitan isa xiqqaan ni jira, kan irra bal'aa ni jira jechuudha. Faayidaaleen isa kanneenii maal inni meeshaalee boord irratti argamanirraa meeshaalee jijjiiruu san irratti hundoofne caafii kana jijjiiraa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf boordii kanarraa iskiriin konneektarii kana jijjiiruu barbaanne caafii nuti fayyadamuu qabnu babal'aa kana jechuudha. Bal'aa kana jechuudha. Maaliif iskiriin konneektariin kun dheerina qaba waan ta'eef, bal'aadha waan ta'eef ho'iinsi isaa akka wal nuuf ga'uuf isa bal'aa kana fayyadamna jechuudha. Akkasumatti wantoota xixiqqoo yeroo jijjiirru immoo wantoota akka kapaasitarii, wantoota xixinnoo ta'an yeroo jijjiirru ishee xinnoo fayyadamna jechuudha. Ishee xinnoo tana bilood irratti hidhuudhaan itti fayyadamna jechuudha. Xinnoo tana maaliif fayyadamna? Iddoo barbaannu san qofa akka nuuf ho'iftu jechuudha. Iddoo barbaannu san qofa iddoo biraatti akka nu jalaaf hin tuqne kan itti fayyadamnudha jechuudha. Akkuma meeshaalee asirratti argaman kanatti xinnoo yoo ta'e akkasumatti ishee xinnoo tana fayyadamna. Akkasumallee aynata yeroo bittan hanga 4 qaba jechuudha. Nama 3 qofa of biraa qaba. Kanaaf caafiilee kana caafiiwwan jijjiirraa isa kana wantoota meeshaalee boordiirraa kaaftan san irratti hundooftanii kan tilmaamuudhaan itti jijjiirtanii caafii kana asii biloonii qaba. Biloonii kana irraa hiiktanii caafii kana itti jijjiiruudhaan wantoota xixinnoo yeroo kaaftan ishee xinnoo tana itti jijjiiruudhaan fayyadamtan jechuudha. Wantoota gugurdaa yoo ta'e immoo caafii bal'aa kana asirratti jijjiiruudhaan itti gargaaramtan jechuudha. Kan itti aanu kaawiyyaadha. Kaawiyyaa swiichiin isaa ishee xinnoo tana jechuudha. Kaawiyyaa kana on yeroo goonu inni kunis hanga 500 kan lakkaa'u. Isa kana rakkinaa miti jechuudha. Hanga 450 hanga 500 illee yeroo fayyadamne homaa rakkina hin qabu jechuudha. Inni kun maaliif meeshaalee garaagaraa yeroo bayyidii bayyannu jechuudha. Kaawwiyyaan sirriitti ho'uu qaba waan ta'eef isa kana hanga 500 yoo fayyadamne illee homaa rakkinaa miti jechuudha. Isa kana garuu 370 hanga 400 akkasumallee fayyadamne yeroo geessine isa kana dhaamsuu qabna jechuudha. Sa'aatii dheeraa yoo dalage caafii isarratti norkaa tabalashaa jechuudha. Sa'aatii dheeraa yoo kan dalagu taate shiboon as keessatti argamu sun ni miidhama jechuudha. Isa kana dhaamsatiin jechuudha kan fayyadamnu.
Kaawiyyaa kana garuu guyyaa guutuu banallee yoo oore sa'aatii dheeraa dalaguu danda'a jechuudha. Homaa rakkinaa miti jechuudha. Guyyaa guutuu yoo dalage isa kana dhaamsuun nun barbaachisu jechuudha. Yeroo hunda banaa yoo taa'e homaa rakkinaa miti jechuudha. Garuu isa kana kan qilleensa fi ho'a baasu kana cufaatiin fayyadamuu qabna jechuudha. Yeroo hojii geessine cufaa, yeroo hojii itti deebinu immoo banaatiin fayyadamuu qabna jechuudha. Egaa goordaak faayidaan isaa kana fakkaata. Akkaataa itti fayyadamni isaallee akkana fakkaata jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kanuma. Hanga xumuraa waan nu hordoftaniif galatooma. Viidiyoo kana laayik, sheer gochuun dagatinaa. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.